Ashamaa harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nuuf dhuftan maratti isin akka qabu jenna. Akkam jirtu? Finfinnee Maltiimiidiyaan sagantaa isaa har'aa kanaatiin bara faranjootaa xumurame bara 2022 keessa taateewwan ijoo fi jajjaboo ta'an kanneen ardii Afrikaa keessatti uumaman gabaabsinee akka itti qindeessineeti jirra. Haga xumuraatti waliin turaan afeerraa keenya. Bara faranjootaa 2022tti wal waraansi buqqaatii hongee fonqolchi mootummaa ardii Afrikaa tooteera. Haa ta'u malee ardittiittis gama dimokiraasii dagaagsuutiinis milkaa'inooti mul'atan hin jiru jedhameera. Lola kaaba Itoophiyaa, wal waraansa Oromiyaa, filannoo, buqqaatii, hongee fi fonqolchi mootummaa ji'oottan 12 darbanitti taateewwan jajjaboo fi ijoo ardii Afrikaa mudatan turan. Bara faranjootaa xumurame bara 2022tti wal waraansii fi fonqolchiiwwan mootummaa ardii Afrikaatiif hudhawwan ijoo ta'uun isaanii itti fufee mul'ateera. Haa ta'u malee ardittiitti gama dimokiraasii dagaagsuudhaanis biyyoonni tokko tokko hojiiwwan abdii horan hojjetaniiru. Ji'a Majjii bara 2022 keessa Burkina Faasootti aangoonni waraanaa Pireezidantii biyyattii Rook Maark Kiristiyaan Kaaboree taayitaarraa ari'uun Luutanaant Koloneel Daamibaatiin bakka buusan. Loltuun gameessi umurii 41 Ameerikaa fi Faransaayitti barachuun isaanii dubbatamu Daamibaan caasaa mootummaa biyyattii bittinneessuu fi heerri mootummaas hojiirra akka hin oolle kan godhan bara faranjootaa xumurame bara 2022tti ture. Haa ta'u malee gareen Luutanaant Koloneel Daamibaatiin durfamu taayitaarra turuu kan danda'e baatiiwwan muraasaaf qofa ture. Ji'a fulbaanaa bara 2022tti biyyi lixa Afrikaatti argamtu Burkina Faasoon garaagarummaa ji'oota 9tiin yeroo lammaffaatiif fonqolcha mootummaa keessummeessite. Fonqolcha ji'a fulbaanaa keessa gaggeeffame kanaanis ajajaa waraana biyyattii kan ta'an Kumaalaa Ibraahim Tiraawuree Daamibaa taayitaarraa ari'achuun teessoo mootummaa to'atan. Kunis umurii taayitaa fi gammachuu garee Luutanaant Koloneel Daamibaa fa'aa gabaabsuu danda'eera. Kun kanumaan akka jirutti sabaa himaan Anaaduuluu jedhamu gabaasa taateewwan jajjaboo bara 2022tti ardii Afrikaa keessatti uumaman jechuun gabaaseenis waa'ee wal waraansa kaaba Itoophiyaatti waggaa 2 mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti taasifamee seereera. Anaaduuluun gabaasa isaatiinis wal waraansichi lubbuu namoota 60,000 kan galaafatee fi 60,000 hedduu ammoo qe'ee qabeenyarraa kan buqqaase ta'uu ifoomseera. Waraana kaaba Itoophiyaatti waggaa 2 mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti adeemaa turetti xumura gochuuf mootummaan Itoophiyaa fi humnootiin Tigraay magaalaa guddoo Afrikaa kibbaa kan taate Piriitooriyaatti waliigaltee dhukaasa dhaabuu erga mallatteessanii booda aangoonni olaanoo waraanaa gama lamaanii waliigaltee Piriitooriyaatti irra ga'ame kana hojiitti hiikuuf Keeniyaa magaalaa Naayiroobiitti wal arguun kan mari'atanis baruma faranjootaa xumurame kana keessa ture. Haa ta'u malee mootummaan federaalaa wal waraansa kaaba biyyattii nagaan xumuruuf marii araaraa TPLF waliin gaggeessuun waliigaltee irra ga'eera. Waliigaltee irra ga'ame kanas hojiitti hiikuuf sochiin kan eegalame ta'ullee wal waraansa waraana bilisummaa Oromoo waliin Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruutiif mootummaan federaalaa xiyyeeffannoo kennuun rakkoo jiru gama nagaan furuurra rakkoo Oromiyaa keessaa humnaan furuuf yaada kan qabu ta'uu muummee ministeeraa Abiyyi Ahmad dabalatee aangoonni mootummaa naannoo fi federaalaa yaada wal fakkaatu kan qaban ta'uu irra deddeebiin ibsaa turan. Gama biraatiin ammoo rakkoon Oromiyaa keessa jiru nagaan akka furamuuf miseensonni mana maree bakka buutotaa kan naannoo Oromiyaa irraa filataman qaamolee dhimmi ilaallatuuf gaaffii dhiyeessuu fi marii gaggeessuun isaaniillee kan himame bara faranjootaa xumurame bara 2022tti ture. Kun kanumaan akka jirutti haleellaa qaamoti mootummaa raawwataniin jili abbootii gadaa Karrayyuu ajjeefamuu isaanii haleellaa humnootiin finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo jedhaman raawwataniin ammoo miseensonni poolisii Oromiyaa fi federaalaa ajjeefamuun isaanii akkasumas godina Wallagga Lixaatti dhalattooti saba Amaaraa ajjeefamuun isaanii kan dhaga'ame bara faranjootaa xumurame bara 2022tti ture. Humnootiin finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo jedhaman kun lixa Oromiyaa godina Wallagga Ba'aa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti gochawwan suukanneessoo kan akka morma muruu nama jiraatti qaluu qabeenya saamuu fi barbadeessuu
kumaatama dhibbaan lakkaa'aman qe'ee qabeenyarraa buqqaasuun gochawwan suukanneessoo ta'an hedduu kan raawwatan baruma faranjootaa xumurame bara 2022tti ture. bara faranjootaa xumurame bara 2022 keessa biyyoonni gaanfa Afrikaatti argamanii fi ollaa jiran hedduun balaa hongee hammaataa ta'eef saaxilamuun isaaniillee gabaafamaa ture. Biyyooti gaanfa Afrikaatti argaman waggoota kurnan afran darban keessatti haalli isaan mudatee hin beekne bara 2022tti isaan mudateera. Biyyoonni akka Somaaliyaa, Itoophiyaa, Keeniyaa fi kaan dabalatee waqtiiwwan roobaa itti fufiinsaan argachuu dhabuu isaaniitiin hawaasa naannichaatiif madda galii fi bu'uura jireenyaa kan ta'e beellanni manaa kumaatamaan lakkaa'aman bara faranjootaa xumurame bara 2022tti sababa hongeetiin dhumuun isaaniillee ni yaadatama. Biyya ollaa Itoophiyaa taate kan garba Hindii cinatti argamtu Somaaliyaan qaama shororkeessaa Alshabaabii dhabamsiisuuf gargaarsa biyyoota ollaa fi idil addunyaa of cina hiriirsitus Alshabaab garuu bara 2022ttis haleellaa raawwatutti fufeera. Haleellaa Alshabaab hoteela dabalatee naannoo buufata xiyyaaraa waajjira mootummaa fi dhaabbata miti mootummaa ta'an irratti fudhatuu fi qaamni kun dhootuuwwan karaarra awwaaluun balaa raawwatuun namoonni dhibbaan lakkaa'aman lubbuu dhabaniiru, hedduun ammoo qaama hir'ataniiru. Kunis kan raawwatame bara faranjootaa 2022 keessa ture. Kun kanumaan osoo jiruus bara faranjootaa xumurame bara 2022 keessa haleellaawwan shororkeessitootaan raawwatamaniin hawaasni kaaba Naayijeeriyaa, naannoo Saalii fi kaaba Moozaambiik keessa jiraatan rakkoo jajjabduutiif saaxilamanii turan. Taateen bara faranjootaa xumurame bara 2022tti biyya mootummaa federaalaa fi humnooti Tigraay waliigaltee dhukaasa dhaabuu keessatti raawwatanittis pirezidantiin biyyattii Seerii Raamaafosaa heera mootummaa biyyattii cabsanii ta'uu mala jedhamuun himata isaanitti dhiyaateerraa walaba kan ta'an bara faranjootaa xumurame kana keessa ture. Filannoo pirezidantummaa Keeniyaan geggeessite waliin walqabate Raayilaa Odingaan injifatamuu isaanii hordofee filannoon geggeeffame haqa dhabeessa jechuun himata dhiyeessanis manni murtii waliigalaa biyyattii garuu filannoo geggeeffameen pirezidaant Wiiliyaam Ruutoon injifachuu kan ibses bara faranjootaa xumurame baatii fulbaanaa bara 2022 keessa ture. Egaan hordoftootaaf daawwattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa taateewwan ijoo fi jajjaboo bara 2022 keessa ardii Afrikaa keessatti uumaman akkasiin qindeessinee isiniif dhiyeessine. Qopheessee kan isin biraan ga'e ana Daanaa Tasfaayiiti. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannoo.